isiniif haa baay'atu. Hundumti keessanuu akkam jirtu? Nagaa jirtu? Nagaa kootu galata Waaqayyoo. Akkam hordoftoota fi kabajamtoota maatii Jamaal taatan hundumti keessanuu baga nagaan dhuftanii gara YouTube channel Jamaal Tube jedhutti saniin jedha obboleewwan koo. Har'ammoo waan isin gargaara isin fayyada barasanti muraasa wayii isin gargaara waan jedhu yaadetan application tokko wayii qabadhee isiniif dhufee jira. Kanaafi application kun kamiinni yoona hin jettanii application an arda qabadhee isiniif dhufee isa kana jechuudha. Application kun baay'ee isin fayyada, baay'ee isin gargaara jedhee yaada. Yaa isin fayyada jedhee yaada garuu baay'ee waan itti fayyadamuuf. Kanaafi haga dhuma viidiyoo kanaatti daawwadhaa isiniin jedha. Akkasuma application kanas akka eessaa akka argattan dhumarratti kan isinitti mul'isu ta'a jechuudha. Kanaafi warroonni YouTube channel kanaaf addisii taatan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akka nagaa Waaqayyoo fi jaalala Waaqayyoo wajjin isin gaafadha. Kanaafi amma gara barumsatti deemna. Jechuudha. Application kun isa kana faayidaa isaa maalidha yoo jettanii na gaafattanii, application kun faayidaan isaa voice jechuudha. Voice sagalee namni sii qabe WhatsApp irraan ta'ee bakka WhatsApp irraan jechuudha. WhatsApp irraan sagalee namni sii qabe storage isaa guutuu danda'a. Kafoon kan kee storage guutaa. Voice namni sii qabe baazawii si jalaa guuchisiisa jechuudha. Bootaa si jalaa qabata gara qafuutti gadi bu'aa beektan baazawii. Silkiinis yeroo inni gara qafuutti gadi bu'u biizii si harkaa ta'a. Akkasuma bootaa si jalaa qabata, viidiyoo si qabatu, akkasuma sirbootaa fi wantoota garaagaraa qafoon baay'isee siin qabatu jechuudha. Voice namni sii qabe guruppiis ta'ee duubaanis ta'ee namni sii qabu gara qafuutti gadi bu'a. Kana beekuu qabdan. Qafuutu qabata malee WhatsApp irra bichaa yaaddiseen ta'e voice kun. Kanaaf isin jedha amma qaxxitama gara barumsaatti deemna. Isin jedha na wajjin ta'a malumaatti. Kanatti yeroo bantanii application kun yeroo bantu akkanatti sii dhufachuu yeroo bantu ergaa inni akkanatti sii dhufeen booda kun keessi isaa kana fakkaata. Erga kana fakkaatee application kun akkasuma vaayirasii isaa ta'uu, raamiillee haa ta'uu, wantoota garaagaraa of keessatti qabata jechuudha. Kun wantoota qafoo irraa waa hir'isuu danda'u martanuu jechuudha malee wanti qafoo miidhuu danda'u takka illee as keessa hin jiran iyyuu. Tokkittiin tunis as keessa hin jiran jechuudha. Kanaafi jalqaba yoo barbaadde amma murtoofte vaayirasii illee hin qannisa. Akkasuma amma murtaa'e wantoota garaagaraa baballeessuu danda'a jechuudha. Wantoota dhoksaan jiran hunda hin qannisa amma danda'ama ta'e tokko jechuudha. Kanaafi kunooti qaxxitama voice sagaleen namni sii qabe WhatsApp irraan qafoo kan kee yoo jeeqee jiraate kunoo jalqaba as seenta jechuudha. Erga akkana seentanii kunoo akkanatti isinii fida. Akkasuma aadiyoo yoo isin ergamee jiraate as laaltanii, asiin illee viidiyoo yoo achirraa isin ergameera asiin laaltanii haxxanii, suuraanis yoo isin ergame kunoo suuraa 116 naan jedhaa jira. Naan jedhaara isa kana saaquu hin danda'a jechuudha. Yoo keessa seen irra tuqa jechuudha. Kileer goota asuma kana kileer goota keessa seenta. Asiinis wantoota garaagaraa wantoonni ijaan mul'anne isin seenanii vaayirasiin garaagaraa jechuudha yoo qulqulleessu
wallpaperii wantoota garaagaraa qulqulleessuu hin dandeetta. Kun ammoo voisiidha jechuudha. Kun baay'ee kanatu silkii kan kee jeeqaa isa kana bootaa kan argaa jirtu miti. Baay'ee bootaa an isiniif tuqaa jiru kana jechuudha. Isatu silkii kan kee jeeqa voisii bootaa baay'ee qabata jechuudha. Sagaleen namoonni si ergan asitti galu waan ta'eef akkamiin sagalee kana akkamiin akka balleessuu dandeettan isinitti mul'isa jechuudha. Sagaleen namootni isii qabe kana ofirraa yoo dhageeffatte kaate ofirraa balleessuu qabda, dirqama ofirraa balleessuu qabda jechuudha. Maaliifuu si rabbashaa qafoo kan kee bootaa qabata. Meegaabaayitiin voisiin si jammar voisiin namni sii qabe jechuudha. Meegaabaayitii baay'ee qabata biyya daawwattaa siin jala bootaa meegaabaayitii 130 qabachuu danda'a. 200 300 bootaa sirbi tokkichii fi viidiyoon tokkichi qabachuu hin dandeenye ol qabata voisiin namni si ergu jechuudha. Kanaaf kun isa kana tutta jechuudha. Yoo voisii sagalee namni si qabe yoo haquu barbaadde kana tutta. Egaa tuttee taate kun akkanatti si fida. Kunni amma kan isin argitan kunniin sagalee namoonni naa qabeeru jechuudha. Sagalee namoonni 36 naaf qabanii jiran kana guruppii keessaan seenee ta'ee duubaan seenee ta'ee voisiin sagaleen nama kana jechuudha. Kana fakkaata bifti isaa. Kanaaf akkam akka haquu dandeettan isinitti mul'isa jechuudha. Irratti tuttuu amma kun banuu hin danda'a jechuudha. Fuula isaa yoo barbaade caqafachuu illee hin danda'a. Yoo natti hin tolle itti dhiisa. Kanaaf irra maarki gootee gadi tuttee jallistaa jechuudha. Isuma kana gadi tuttee akkana gadi tuttee jallista. Akkana yoo gadi tutte kun akkanatti maarkii si godha jechuudha. Ergasii kana maarkii godhataa deemta irratti tuqaa deemta. Irra gadi tuqataa deemtaati haala salphaadhaan asumatti balleessita jechuudha. Profaayilii nama keessa seenuuf hin barbaachisu. Si erga tuttee akkana maarkii godhataa deemta. Maarkii godhataa deemta jechuudha. Erga maarkii gootee kaateen booda erga akkana maarkii godhattee kaateen booda kunooti iddoo kanarra jira diileeti jechuu jedhu kanarratti tutta jechuudha. Ishii tanarratti tutta jechuudha. Yoo si mul'ataa jiraate ishii kanarratti tutta. Chitutta reebtee tasitti yeessi jetta. Yoo godhatte san tutte kaate yeessi jetta. Yeessi ergeetti bakka bade jechuudha. Al tokkoon bade qulqullaa'e jechuudha. Bakka voisiin namni sii qabe waasaappii keessattis yoo deebite arguu hin dandeettu. Irra deebitee dhageeffachuu hin dandeettu. Sagalee namni sii qabisan dhageeffachuu hin dandeettu jedha. Bade bakka wanti bade. Kanaaf isiniin jedha. Kana fakkaata appilikeeshinii eessaa akka argachuu dandeettan isinitti mul'isa jechuudha. Kana isinitti mul'isa na wajjin ta'a. Kana fakkaata Google Play keessa seentan jechuudha. Google Play keessa yoo seentanii jettanii ni argattan jechuudha. Maqaan isaa appilikeeshinii kana gubbaa kanatti search godhattan jechuudha. Kun gubbaa kanarratti as gubbaarra search godhattanii jechuudha. Iddoo searchii tana tuttanii erga tuttaniin booda kunooti as isinii barreessee jira maqaa isaatu. Yoo isin hin galle ta'e jink kunooti akkana yoo jettanii barreessan isinii dhufanii waan ta'eef yaadubootaa kanana jink smasher kan jedhu kanarra tutan jechuudha. Tokkoof yeroo isa gadi tuttanii kunoota appilikeeshinii keessa inni kana fakkaata jechuudha. Akkanumatti isiniif dhufa. Boodaa kana tuttan jechuudha. Boodaa upload jedhu kan ana upload godhu naan jedhaa jira. Gadi buufadhuutii naan jedha. Indagana irratti deebiitii balleessiru an upload godhadhee jira. Intini namootu ooppisiniin jira. Nammoo balleessinaan jedhaa jira waan ta'eef balleessuu hin barbaadu. Appilikeeshinichi kana fakkaataa
jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Jamaal taatan appilikeeshinii persentii muraasa isin fayyaduu danda'a waan ta'eef kanaaf jabaadhaa isiniin jenna. warri maatii Jamaal hin taane maatii naaf ta'a barumsa xiqqaate torban keessatti waa isin fayyaduu danda'u appilikeeshinii isin gargaaruu danda'u qabadhee isiniif dhiyaadha waan ta'eef subscribe like share gochuudhaan na deeggaraa isiniin jedha hundumti keessanuu. kanaaf turtii gaarii isiniif haa ta'u nagatti naaf tura.